Ashamaa akkam jirtu jaalatamtoonni fi kabajamtoonni hordoftoonni seenaatuuf nageenyi koo kan jaalalaa kabajaa iddoo san jirtan hundatti isin qabu. Haddallee viidiyoo biraatiin isin deebi'ee jira. Viidiyoo ani qabadhee isin deebi'e ammoo gaafii isin gaafattan ta'ee komentii keessan dubbisaan ture. Komentii keessan yeroon dubbisutti rifeensa ani kiyyan dhabe waa'ee rifeensaa irratti jechuudha. Wantoota akkanaa fayyadamaa jedhanii yeroo barsiisan rifeensa kiyyan dhabe fuulallee wanni inni narraa yookaan bugurii narraa balleesse hin jiru siruma natti dabalee rifeensa illee nurraa fixee warri jettan jechuudha. Warri kan yuutuubii kanarratti barsiisan homaa wanni nu tolee hin jirru wanni nu miidhe malee kan jettan ni jirtanii. Isaaf deebii isaa qabadhee isin deebi'een jira. Gara viidiyoo kanatti osoo seenne dura warri chaayinaalii kanaaf haarawaa taatan subscribe gochuudhaan gara maatii keenyatti dabalamaa isin jedha. Barumsa baay'ee isin fayyadu isin biraan gahaa akkasumas ammoo tuyyuu rakkoolee biyyoota ormaa irra jiranillee isin biraan gahaa jechuudha. Eegaa gara viidiyoo keenyatti seenna. Viidiyoo keenyatti yeroo seennu dawaa kanneen irra maleeyyuu rifeensuma keenya iyyuu duruma akkamitti dawaa tokko malee yookaan kunuunsachuu dandeenya, rifeensa keenya qabachuu dandeenya. Isa jedhu rifeensis maaliif nurraa iccitaa, maaliif fuulduraan maaliif achi deema, maaliif caccaba, mafteen isaa waamotuyyuu falli isaa maali ka jedhu viidiyoo tana haga dhumaatti yoo hordoftan baay'ee irraa qalbeeffattanii qabxiilee haga torbaan isinii kaasaa. Qabxiilee haga torbaa kana haga dhumaatti akka dhaggeeffattan abdiin qaba. Tokkoffaa irratti fakkeenyaaf komentii keessan dubbiseen yeroo hin jedhutti ofii nagarrama jechuudha. Fuula kiyya na balleesse rifeensi sirmaa kiyyan dhabe malee wanni na bu'aa buuse hin jiru namni jettan jechuudha. Amma fakkeenya fuula finniisaaf jecha dammaa fi loomiidha yeroo jalqabdan dammaa fi loomii kana yeroo okaa torbe tokko keessatti yeroo sadi yeroo lama kan fayyadamtan ta'e osuma isa fayyadamaa jirtanuu barumsa biraa argitanii isa jidduutti dhistanii dhayxanii kan isa fayyadamtan yoo ta'e andugaan isinitti himaa kun bu'aa isaatirra miidhaan isaa akka caalu beekaa isin jechuu barbaadeeti. Kan biraa ammoo tuyyuu haala itti fayyadaminsa isaa torbe tokko keessatti yeroo lama sadi kan fayyadamaa isiniin jedhan yookaan ammoo tuyyuu sanii ol yookaan sanii gad kan fayyadamtanoo ta'e kunis bu'aa isaatirra miidhaa isaatu caala jechuudha. Keessattuu tokko fayyadamuu jalqabdanii kan biraa ammas barumsa biraa yuutuub irratti argitanii kan fayyadamtan yoo ta'e dawaa irratti dawaa biraa jechuudha. Kun bu'aa isaatirra miidhaan isaa akka caalu akkanaa hubattan jechuu barbaadeeti. Ishi dawuma kanarrayyuu malee rifeensuma keenya dawaa tokko malee kunuunsachuu ni dandeenya. Ni dandeenya. Rifeensi kaa uumamaan marguu hin dhiisu. Sammuu irratti yookaan immoo bakka isaa uumame irratti harka irratti margaa, fuula irratti ni margaa, miila irratti ni marga, rifeensi bakka qaama keenya hundarratti ni marga. Kanaafuu rifeensi kaa uumamaan margu yookaan immoo biqiluu hin dhiisu. Sababni inni nurra caccabuuf maali? Bubuqqa'uuf maali? Yookaan immoo fuulduraan achi deemu gara duubatiin illee ol deemu maali? Isa jedhu qabxiilee haga torbaa isiniin kaasaa hanga dhumaatti akka hordoftan abdiin qaba. Viidiyoo tanoo jaalattan like share akka gootan abdiin isinirraa qaba jechuudha. Tokkoffaa irratti lippi jedhaati. Tokkoffaa irratti bishaan ho'aa amma dhiqachuu. Kunikaa bishaan ho'aadhaan rifeensa keessan amma yeroo dhiqattan rifeensi keessan qalamii uumamaan qabu ni qaba. Qalamii uumamaan qabu kana kan rifeensa bishaan ho'aadhaan yeroo dhiqattan ni fixaa deema waan ta'eef rifeensi keessan akkuma qalaalatti caccabuu fi bubuqqa'uu danda'a jechuudha. Keessattuu bishaan biyya ormaa biyya arabaa kamirrayyuu jiru kan biyya ormaa jechuudha. Kuraa yookaan ammoo tuyyuu soogidda qaba. Soogidda ammoo tuyyuu rifeensa namaatiif ni caccabsa ni jajjabeessa wanni inni toluuf hin jiru jechuudha. Keessattuu bishaan ho'aadhaan yeroo fayyadamtan. Isa lammaffaa irratti ampuulii yeroo qabsiifattan jechuudha. Rifeensa keessan hiiktanii filtanii yeroo ampuulii qabsiifattan gara duubatiin gara fuulduraatiin walitti harkistanii yeroo qabsiifattan rifeensi keessan gara fuulduraatiin ni harkifama, gara duubatiinis ni harkifama. Harkifamee yookaan sa'a tokko yookaan sanii ol turuu danda'a jechuudha. Yeroo kana yeroo isin hiitanii rifeensa keessan yookaan dhahachuu yookaan filachuuf taatan akkuma qallaalitti bubuqqa'uu fi caccabuu danda'a sila harkifamee tureef jechuudha. Inni sadaffaa quxuxxirii wiigidhaan dhahachuu. Quxuxxirii yeroo wiigidhaan dhahatanitti ta'e noormaali rifeensa keessaniyyuu kan dhahattan yoo ta'e ni harkifama. Keessattuu wiigidhaan ni harkifama. Fuuldura bichaa miti rifeensi keessan guutummaan isaatiyyuu ni harkifama.
Kututturii kana yeroo dhahattanii tiniinkaa haga isin tursiistan yookaan torbee tokko turuu danda'a, sanii ol turuu danda'a, bultii 5 turuu danda'a. Haga inni ture haa turuu iyyuu haga fuulli keessan gara fuulduraatiin irra bobbaa'utti harkifamee kan dhahamu ni jira jechuudha. Keessattuu wiigidha. Wiigiin baay'ee badaadha. Gizee kana kaa yeroo isin wiigii san irraa hiitanitti rifeensi keessan akkuma qallaalitti bubuqqa'uu fi caccabuu danda'a jechuudha. Isa afuraffaa shaashii hidhachuu. Shaashii yeroo hidhattanitti jechuudha qilleensi hin ba'us hin seenus. Kun ammoo tuyyuu rifeensi keenya akkuma qallaalitti caccabuu fi bubuqqa'uu taasisa jechuudha. Keessattuu shaashiin baay'ee kan ofirra tursiistan yoo ta'e, shaashii hahaphii kan hin taane kan qilleensa hin seensisnes hin baasnes yoo ta'e, rifeensi keenya baay'ee ni caccaba, baay'ee ni bubuqa jechuudha. Yoo lakkii dirqama hin hidhanna kan jettan ta'e, hahaphii ishee kan qilleensa seensisu baasu hidhachuun hanga tokko ni fayyada jedheen yaada jechuudha. Isa shanaffaa irratti qalamii rifeensaa fayyadamuu. Qalamii rifeensaa yeroo fayyadamtan qalamiin kamiyyuu keemikaala akka of keessaa qabu ni beektanii. Qalamiin kaa yeroo itti fayyadamtanitti rifeensa keessan akka jajjabaatu yookiin isa qardaaddaa jedhamu san taasisa jechuudha. Fakkeenyaaf qalamii lakkii ni dibannaa yookaan mootiyyuu mataa keessan akka bifa qayyaru ni taasisnas kan jettan yoo ta'e, gara gadii osoo hin taane xiqqoo sammuu keessanirra ol siitanii yoo dibattan hanga tokko filatamaadha. Garuu dhibbaan dhibbatti jechuudha qalamiin rifeensaaf gaarii miti. Ni jajjabeessa jechuudha rifeensa. Ni jajjabeessa ni qardaaddaa. Yeroo san isin yeroo rifeensa keessan miicattanii addaan isin hin bahu. Yeroo goggogetti fa'aa addaan hin bahu. Yeroo san filaadhaan yeroo filattanitti baay'ee akka buqqa'uu fi caccabu taasisa jechuudha qalamiin. Isa jahaffaa wiigii fayyadamuu. Wiigii fayyadamuu yeroo jedhu jechuudha rifeensi namaa akkuma jiruun gadhokatee wiigii qofti kan sammuurra ta'u ni jira jechuudha. Isa keessatti hodhamee galu san namni beektan ta'a. Inni kun baay'ee isa tokkoffaan baay'ee badaadha jechuudha. Rifeensi keessan kaa inni haga irra turu torbee tokko turuu danda'a, ji'a tokko turuu danda'a, haga turu hin beeku, ani fayyadamee hin beeku. Yeroo kanatti jechuudha yeroo kana yeroo isin wiigii rifeensa keessanitti qaxxaltu yookaan itti hodhitan yeroo kan haga inni irra turuun qilleensi kaa hin seenu hin ba'us jechuudha. Bubuqqa'uu irra yoo taree qaamni yookaan ammoo tuyyuu sammuun akka foolii biraa fidu ni taasisa jechuudha. Kun badaadha. Kanaafuu warroon akkasitti fayyadamtan san fayyadamuu dhiisuu. Inni torbaffaa fi inni dhumaa ho'a itti baay'isuu. Ho'a itti baay'isuu yeroo jedhu fuula istireetii fayyadamuudha. Fakkeenyaaf keessattuu fuula duraa yeroo istireetii amma rifeensa kaawwaniin wal fakkeessa jettee amma kan fayyadamtu ta'e, kunis ammoo tuyyuu bareedina osoo hin taane miidhaa isaatu tara jechuudha. Fakkeenyaaf fuula duraan rifeensi fakkeenyaaf yoo istireetii fayyadamte yookaan ammoo tuyyuu mataa kee kan rifeensa kee kan sirreeffattu ta'e, hoosuu fuula duraan ni buqqaa, ni caccaba akka waan kan duubaa sanii wal fakkaatu jechuudha rifeensi. Kanaafuu fuuldura kana isaan wal fakkeeffattee amma istireetii kan fayyadamtu yoo ta'e gaarii miti nu buqqaa. Keessattuu istireetiin ho'a of keessaa qaba, ho'a cimaa qaba. Yeroo kana kaa qalamii rifeensaa mixixi godhee dhuga waan ta'eef rifeensi keessan akkuma qallaalitti caccabuu fi bubuqqa'uu taasisa jechuudha. Kanaaf kaa maal gochuun irra jiraata? Amma kun erga ta'ee ammaan booda garuu kan tanaan duratti akkasitti nurra buqqa'e kan nurra caccabe akkam gochuu dandeenya isa jedhu fala isaa maayoneezii fi killee jechuudha. Maayoneezii fi killee ishee keessaa booraasanii fi maayoneezii walitti maktanii dibachuudhaan sa'aatii tokko laasiidhaan xirriqqi gootanii shaffantanii hidhachuudhaan sa'aatii tokko ofirra tursiisuudhaan dhiqachuu. Kana torbee keessatti yeroo takka fayyadamuu, ji'a keessatti yeroo 4 fayyadamuu. Yeroo kana wixxeetii isaa rifeensi keessan akka yeroo dura uumamaan isin jiru sanitti akka isin deebi'u dhibbatti namana. Kanaafuu dawaa biraa osoo keessa hin makin, kan biraa osoo hin fayyadamin maayoneezii fi killee qofaan akka rifeensi keessan iddoo duraatti isin deebi'u ji'a tokko keessatti ni argitanii. Kun namni ji'a tokko turuu hin danda'u jechuun osoo waan biraatti fayyadamin, osoo waan biraa jidduu hin buusin killee ishee booraasanii fi maayoneezii qofaan erga fayyadamtanii sa'aatii tokko ofirra tursiistanii
Sambora dhiqachuu fuula fuulduraa haga duubatti rifeensa hidda jalaati hanga dhumaatti dibdanii misaaj gootanii yoo fayyadamtanitti jechuudha. Keessattuu shaampoodhaan yeroo dhiqattan shaampoon kamuu keemikaala of keessaa hin qabu. Kanaafiyyuu yoo qabaattanitti shaampootti viitaamin E dabaluudhaan akka fayyadamtan ni taasisa. Keessattuu ooyilii yoo fayyadamtan baay'ee gaariidha jechuudha. Kanaaf viidiyoo tana hundi keessanuu akka jaalattan abdiin qaba. Yoo jaalattan laayik, sheer hiriyoota keessaniif gochuu hin dagatinaa. Kan biraatiin walitti deebina. Warri maatii nuuf hin taane immoo akka maatii nuu taatan sabskiraayib gochuudha.